Kabajamoo Looreeta Nagaa Addunyaa, Muummee Ministeera Mootummaa Federaalaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed, Kabajamoo Ambaasaadder Girmaa Birruu, walitti qabaa boordii Gadaa Special Economic Zone fi gorsaa olaanaa dhimma dinagdee Muummee Ministeeraa, Kabajamoo Obbo Ahmed Shidee, Ministeera Mallaqaa Mootummaa Federaalaa, kabajamtoota ministeerota federaalaa, kabajamtoota hooggantoota naannoo, kabajamoo Obbo Mr. Hegan, hoogganaa RCCC, hooggantoota imbaasii Chaayinaa, hooggantoota olaanoo asitti argamtan hunda, jaarsolee biyyaa, baga Waaqayyo nu gargaaree haala kanaan asitti wal agarree isin jechuun barbaada. Mootummaan keenya mootummaan jijjiiramaa waggoottan darbe hojii bal'aa kallattii maraan hojjechaa jiruun keessattuu yaadota haaraa muummee ministeera keenyaan bocamanii inisheetivoota jiruuf jireenya uummata keenyaa bu'uura irraa jijjiiran irratti kallattii maraan xiyyeeffatamee gama hojii damdaneessa ta'een dinagdee jijjiiruudhaaf hojii bal'aan hojjetamaa turee jira. Keessattuu naannoon keenya mul'ata kana giddu galeessa godhachuudhaan qonnaan bulaa keenya jiruuf jireenya isaa jijjiiruudhaaf xiyyeeffatamee inisheetivoonni hedduun bocamanii hojjetamaa turanii jiru. Qonnaan bulaan keenya immoo qonna qofa irratti akka xiyyeeffatu osoo hin taane qonna qotee maallaqa isaa qusatee deeggarsa addaa mootummaan godhee fi akka investimentiitti cehan hojjetamaa turee jira. Waggoottan darban qofa jijjiirama asitti qonnaan bulaa 15,000 ol ta'u investimentiitti akka ce'u taasifamee jira. Kana gochuudhaanis qonni keenyas akka ammayyaa'u jiruuf jireenya uummanni keenyas bu'uura irraa akka jijjiiramu tarkaanfiin addaa fudhatamee hojjetamaa tureera. Kanaaf baadiyyaatti qonnaan bulaa horsiisee bulaa keenya jiruuf jireenya isaa jijjiiruudhaan isa hojjetee qusateen immoo akka jireenya isaa jijjiiree jireenya fooyya'aatti ce'u badhaadhina Itoophiyaa keessatti gahee isaa akka taphatu qonnaan bulaan keenya gahee adda durummaa isaa akka taphatu taasifamee jira. Gama biraatiin industirii babal'isuudhaaf mootummaan naannoo keessattuu ogummaan akka babal'atu, intarpiraaroonni akka uumaman, abbootiin qabeenya biyya keessaas biyya alaas akka jajjabaatan xiyyeeffannoo addaa kennuudhaan tajaajila iddoo tokkoo sadarkaa hundatti babal'isuudhaan investimentiitti akka namni hawwatamu taasisuudhaaf xiyyeeffannoo addaan kennamee waggoottan darban lafni qophaa'ee hojii bal'aan gama saniinis hojjetamaa jira. Dhaloota dhufus gama kanaan qopheessuudhaaf barnoonni keenya kana giddu galeessa akka godhatu xiyyeeffannoon addaan kennamee hojjetamaa jira. Keessattuu mul'ata muummeen keenya qabatan Itoophiyaa badhaate ijaaruudhaaf keessattuu isa keessatti immoo industiriin akka gahee isaa taphatu gochuudhaaf xiyyeeffannoo jiruuf mootummaan naannoo keenyaa gahee irraa eeggamu gama maraanuu bahaa jira. Qaama sanii kan ta'e Gadaa Special Economic Zonein dinagdee dhaabbanni kun akka dhaabbatu taasifamee waggoottan darban qophii bal'aan godhamee keessattuu boordiin hooggantoonni dhaabbatichaa qophii bal'aa gochuudhaan seerri akka biyyaatti erga bahee asitti guyyaa har'aa kabajamoo muummee ministeera keenyaatiin ifatti akka jalqabamu taasifamee jira. Uummanni naannoo keenyaa, uummanni biyya keenyaa baga gammaddan, baga hiree kana argattan isiniin jechuun barbaada. Iddoon kun waggoottan ittaanan keessatti iddoo namni 1,000 lakkaa'amu carraa hojiitti argatu, jiruuniif jireenyi uummataa iddootti jijjiiramu, iddoo ce'umsi industirii fi badhaadhinni Itoophiyaa iddootti dhugoomu, giddugala sochooftuu dinagdee Itoophiyaa, giddugala sochooftuu dinagdee baha Afrikaa ta'ee akka tajaajilu amantaan qabu guddaadha. Mootummaan naannoo keenyaa mul'ata olaanaa Itoophiyaa badhaate ijaaruudhaaf jiru roga hundaanuu dhugoomsuudhaaf mul'ata waliigalatti kaa'ame milkeessuudhaaf xiyyeeffannoodhaan hojjechaa akka jiru carraa kanaan ibsuun barbaada. Kana keessattis uummanni keenya daangaa hanga daangaatti mul'ata hoogganaa isaanii fudhatanii naamusa olaanaadhaan cimina addaatiin hojjechaa akka jiran yeroo af keessattis hojiiwwan jiran irratti muuxannoo moonaa jiru cimsuudhaan hanqinaalee jiran hiikuudhaan gama maraanuu xiyyeeffannoo addaa kennanii akka hojjennu asumaan muummee keenya fuulduratti mirkaneessuun barbaada. Baga gammaddan, baga wajjin gammanne.